Egaa shamarran biyya ormaa jirru baay'een keenya gola madaamii keessatti ol jechaa gadi jechaa jireenya keenyaaf oolla. Maammadootti yookaan heerumnee biyyaa baanee jireenya keenya saniif galgalaa ganama dhimmamna. Garuu dhiironni biyya keessaa jireenya osoo hin taane dubartiidha dhimmamu. Baay'een isaanii dubartii yaadu malee jireenya yaadan. Baay'een keenya garuu nuti shamarranii waa'ee jireenya keenyaa malee waa'ee biraa, waa'ee dhiiraa, waa'ee heerumaa yaadu. Garuu dhiirri taa'een na eega jettanii shamarran amantanii waa hundumaayyuu gattanii too biyya ormaa kanatti keessattuu umurii keessan waggaa dheeraa hojjettanii viidiyoo kanarraa barumsa guddaa fudhadhaa jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa keenyadha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa yeroo darbee ani viidiyoo tokko isinii hojjechaa ture. Viidiyoon sunis yaani yeroo darbee jechuudha abbaa miliyoonirraa jaalalli naqabee jaaladheen jiraa ittaniirumaa jedheetoo viidiyoo hedduu hojjechaa ture. Viidiyoo sana irratti namoonni yaada gaaggaarii naa qooddanis hedduun keessan guddaa galatooma. Keessatti obboleettiin takka obboleessan qaba lakkoofsa kee naaf kenni keessan na dubbisi maaloo nama haadha manaa qabutti hin heerumin obboleessan qaba waan ta'eef obboleessa kiyyatti heerumtanaan jettee koomentii naa barreessite suni guddaa galatoomii sinin jedha. Egaa namoota hedduutu yaada babbareeduu naa barreesse akkasumas immoo namoonni arraba dheeratanis baay'een isaanii kan na arrabsan jiru. Garuu የመዳም ቅመሚን waa hundaan nama guddisuudhaan nama jabeessuudhaan isin immoo nama arrabsuudhaaf hin fiigina. Dhugaan isinitti himaa ani jechuun ani nama jireenya qabudha. Jireenya kabajaa bultii kabajaas nama qabudha. Nama immoo waaqayyoon galee keessatti gammadu naa godhu isinis na eebbisa. Ishii innaa ani wanni viidiyoo sanii hojjedhee fi jalqaba irratti abbaa miliyoonitti isin himne haadha miliyoonitti isin himne yookaan hinaanitti zim jedhee tana viidiyoo san piraankii fakkeechii hojjedhee erga viidiyoo san hojjedhee immoo deebi'ee tanan piraankii abbaa miliyoonitiin olii galee wanta haasa'e sun hunduu abbaa miliyoonitiin olii galee malee an abbaa miliyoon hin beeku nan beeku wajjinis hin baranne walis hin beeknu dhugaa dubbachuudhaafi piraankii sinis godhee akkasumas obboleettii keenya jajjabeessuuf jechuudha. Keessattuu shamarran biyya arabaatii galte yoo nuti harka wal qabanne malee namni garagaree nu hin ilaalu jechuudha. Kanaaf immoo akka nama tokkotti anillee ishee jabeessuu fi ishee wajjin dhaabbachuufan viidiyoo san hojjedhe jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo wantoonni garaana nyaati tokko ni jira. Innis maalidha hojjettanii abbaan miliyoon yeroo darbee haadha miliyoonuu kan hinaan piraankii godhee ture ni beektu jechuudha hundi keessanuu. Piraankii san irratti daa'iman qabaa mucaan qaba jedhee bilbilaan haasa'aa akkasumas immoo akka daa'ima qabuutitti hinaan immoo dhageessa yeroo bilbilaan haasa'u garuu inni wanta san piraankiidha jedhee piraankiidha haa jedhu malee ana keessa kiyyatti naafte jechuudha dubbattiin keessa kiyyatti naafte hin dandeenye akkasumas immoo obsuu hin dandeenye. Mee hinaan wanna kanaa yaa qorannu dubbiin kun deemee dhugaa ta'uu danda'a. Ati biyya ormaa keessa nama turedha. Kanaafuu mee addaan baafanna waan ta'eef wanta kanaa haa qoqqorannu jedhee tanan hinaan keessan dubbisee ture. Jennaan akkamittiin qoradha jettee haala ishiin ittiin qorattus bilbila isaa keessaa bilbila fattashii yeroon bilbili isaa bilbilamu dhoksii kaasuu yaali haala saniin jedheeni. Ishiinis yaada irratti olii galtee jechuudha. Yaada kiyya fudhattee tole jettee bilbilicha abbaa miliyoon jechuudha. Yeroo bilbilamu eeggattee dhoksitee kaasuu yeroo baay'ee ishii biratti bilbilan kaasu ishii biratti bilbilan haasa'u. Isas immoo wanta kana immoo icciitii kana immoo waan natti himtee jirtuu fi dubbiin kana keessa waatu jiran jedheeni akkasuma ishiinis eeggattee bilbila isaa eeggattee hin kaastee kaastuu haadha manaasaa yookaan immoo jaalalli isaa inni daa'imarraa argateedha. Innaa itti haasoftee ishiidhaan wal arganii daa'imas ni argite daa'imti illee jabaatee jira daa'ima waggaa 3 akkasiidha. Yaani akkuma ishiin biyyaa baateen jechuudha agamoo doon turiini.
haala kanaan wanti kun ta'ee jira. Hinaan immoo daa'imas argiteerti waa hunda argiteerti. Kana hundaa immoo abbaan miliyoon akka icciitii kana hinaan qorattee irra geechi namni beeku hin jiru jechuudha. Inni hin beeku quma hin qabu amma icciitii kana jechuudha. Kanaaf jechuudha hordoftoota kiyya ammatti hinaan miiraan taanii keessa jirti. Isinis akka jajjabeessitanii dhugaa dubbachudha viidiyoo gadhiistee turte viidiyoo ishee muree finneeyanii viidiyoo sanirratti nan gaddee natti dhaga'ame maaliif jennaani nuti shamarran gola ormaa keessatti dafaa qanaa jennee gola ormaa keessatti dhokannee maatii keenya yaadaa keessattuu haadha keenya harmee keenya haadha nu dhalte caalaa namni gaafa jalqaba arginu maatii keenya fi harmee keenya argine waan ta'eef isaa harmee nu dhalte harmee nu deesse ganne biyyaa baane biyya ormaa keessatti gola ormaa keessatti maallaqa harmee keenya irratti erguu qabnus abbaa manaa keenya irratti erginee jireenya keenya jenneeti kan ittiin xaarru jechuudha. Isaan garuu maallaqa nuti asitti erginuun baay'een isaanii ni maaggatu gara dubartii biraa deemu. Dubartii biraa wajjin walitti dhufeenya godhu. Dubartiin takka tolaa miti dhiira tokkotti kan itti walitti dhufeenya gootu tolaa miti jechuudha. Dirqama maallaqaan jechuudha isiniif haa galu. Maallaqaan malee namni tolaa namatti dhiyaatee qaama ofii namaaf kennu hin jiru jechuudha. Shamarri biyya keessaa yeroo ammaa kana qaama ofii gurguratanii jireenya ofii ijaarrachaa jiru. Dhugaa yoon dubbadhe nan beeka jechuudha. Micoota akka qaamuma ishii gurgurattee biyya keessatti magaalatti lafa bitattee mana ijaarratte. Eechaa fuudhu dhiirarra. Dhiirri sun eechaa fuudha maallaqa haadha manaa biyya Arabaatti ergata maallaqa ishiitiin immoo dubartii biraa dallaalata jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya wanneen isiniin jedhu keessattuu anaan dabalatee warroonni biyya ormaa jireenya keenya jiraanna bultii keenya guddifanna jennee gadi jennee ol jennu viidiyoon akkanaa kunniin barumsa guddaa nu ta'ee yeroodhaan yeroo gabaabaa keessatti gara biyya keenya galuuf karoorsudha jechuudha. Inni asumarraan immoo obboleettii keenya hinaani hunduu gaarummaadhaa fi ati aariidhaan osoo hin taane wanta kana guyyaa guyyaadhaan maalirra akka geechuu qoradhu. Nuufis immoo wanta si mudate kana hundumaa isteeppiidhaan nu dabarsi nullee barumsa sirraa fudhannaa garuu gaddite hin boo'ini. Ilmoon immoo kennaa waaqayyooti waan ta'eef rakkoon qabu. Ilma keetiif obboleessa yookaan obboleettii taate ilmoon shamara taate dhiira taate hin beeku garuu ana gammaa maal akka ta'e addaan hin baafanne. Inni akkas hordoftoota kiyya anammoo piraankii hojjedhee na uffalchaa warroonni natti aartanii jirtan warroonni natti gadditanii jirtan immoo adaraa keessan na uffalchaa ani obboleettii keenya jabeessuufanii akka isheen biyya ormaatitti hin deebine jajjabaattee biyya keessatti akka hojjettuufani wajjin ta'e malee waa biraatiif miti yookaan immoo waleen ijoollee baay'een akka amantaatittis hin eeyyamamu warroonni jettanii amantaa birallee dhaqxan ni jirtu. Innaa ani taphan taphadhe malee nama akkasiitis miti. Nama akkasittis immoo dhiira namaa kan abbaa manaa laaluu miti dhiira qeerroodha nama laaluu miti dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf abbaa manaa kan namaa kennu waaqayyoodha. Waaqayyoon kan nuti ofii keenya jaalannee osoo hin taane waaqayyoon kan jaalateedha kan namaa kennu waan ta'eef kiyyas immoo lafuma jira adduma jira waan ta'eef waaqayyoon lafa naa kaa'ee jira jechuudha kan na fakkaatu waan ta'eef ani abbaa manaa namaa hin fudhadhu. Hinaan jechuun anaaf obboleettii kiyyaa namni wajjin dhalatee fi miti obboleewwan kan ta'u waaqayyootu naa kenne ishii biyya Arabaa keessatti biyya ormaa dhufee kennaa naa kenne jechuudha. Waaqayyootu ishii naa kenne ishii jechuun anaaf obboleettii kiyyaadha. Obboleettii kiyya quxisuudha. Umuriidhaan natu caalammoo sin caala jettee of hin jajiyyaa hinaan natu si caala ishii ati quxisuu tiyya hangafa tiyyaa miti immoo obboleettii kiyya garuu quxisuu tiyya jechuudha. Quxisuu tiyyaadha ani hangafa ishiiti. Inni akkasii sinin jedha hordoftoota kiyya kanaadha. Garuu moodaraa keessan dhugaa rabbii gizee tokko nama amanuun ni ulfaata. Ani akkanatti isaan hin eenne abbaa miliyoon akkanatti hin eenne amma baay'een kumadheera baay'ee sitti muufadheera jechuudha. Baay'ee sitti muufadheera isaanillee akka obboleessa kiyyaatti yookaan immoo bakka akka tokkotti ilaalee ture maaliif hinaan jechuun naaf bakka nama addaati waan ta'eef dhugaa biyya ormaa kana keessatti wal barree qaamaan biyyatti ishiidhanis waliin beeknu nama biyyatti yookaan namni tokko firoomanis biyyoomanis walonni jedha nuti biyya ormaatitti hiriyoota hedduu obboleewwan hedduu horadhee jira isaan keessaa immoo hinaan anaaf ishee tokkodha jechuudha.
akkasitti beekaa obboloota kooyi akkasittiin jedha viidiyoo kiyya as keessatti maal akka ta'us immoo viidiyicha isteeppiidhaanis niifan fida maalirra akka geenyus jechuudha. Isin immoo laayik gochuudhaan nu hordofaa isiniin jechuun affeerraa kooti turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa.